Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Amiin. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoo isiniin kan jaallatu. Miseensi waldaa keenyaa waldaa Hafuuraa Xoofoo fi Deemsaa Qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokko biyya alaattis argamtan akkasumas miseensi koree akkasumas asittis kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana kan argamnu kutaa lallabaa Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Sabbataatti argamna. Hunda dursaa baga ayyaanaa dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos jala bultii isaatiin isin qaqqabsiise nu qaqqabsiise jecha guyyaa har'aa kana kan argamnu. Mana Luba abbaa keenya Luba Pheexiiroos Tasfaayetti argamna. Akkuma kana ayyaana jala bultii ayyaana gannaa yookiin immoo gannoo baranaa sababeeffachuudhaan akka waldaa keenya waldaa Hafuuraa Xoofoo fi Deemsaa Qulqulleettii Sillaaseetti yeroo hundumaa hojiiwwan barakataa garaagaraa ni hojjeta waldaan keenya. Guyyaa har'aa kana abbaan keenya Luba Pheexiiroos Tasfaayee yeroo darbe nu gidduudhaaf wangeelaaf jechuudhaan kan wareegamanii turanii. Guyyaa har'aa kana maatii isaanii biratti argamna. Hunda dursa haati keenya maqaa isaanii maqaa guutuu nutti himu jechaadha. Gara isaaniitti isin dabarsa. Maqaan koo ani Bisnaashii Tasfaayee jiraata. Maqaan koo Bisnaashii Tasfaayee jiraataan jedhama. Baga ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keenya waliin nu ga'een jedha. Gaaffii isin gaafadha haadha keenya abbaan keenya akkata isaa ta'e egaa yeroo darbe nu gidduudha boqotaniitu jiru. Egaa Waaqayyoon lubbuu isaanii nuuf haa maaru jecha yeroo ammaa kana abbaan keenya nu gidduudha boqotanii lubni Pheexiiroos maatii meeqa qabu? Haalli jireenya isaanii akkamidha? Haalli jireenya maatii isaanii amma maalitti jira? Maatiin Luba Pheexiiroos Tasfaayee kan jedhamanii ijoollee lama qabu. Dhiira tokkoo fi Enookii Pheexiiroos fi Eebbisee Pheexiiroos nama jedhamu qabu ijoollee lama. Ijoolleen kun Henook Pheexiiroosii fi Eebbiseedha isheen tokko. Eebbisee Pheexiiroos jedhamti. Eebbiseen as gidduutti argamti. Obboleessi keenya garuu mana barumsaa akka deeme kan nutti himtanii. Eebbiseen kutaa meeqa baratta? Kutaa lama. Kutaa lama baratta. Haalli amma itti jirtan kun abbaan keenya haalli jireenya isaanii maal fakkaata? Manni kun akkamitti itti jiraachaa jirtu yeroo ammaa kana? Mana kiraadha moo mana ofii isaanii ijaarratan immoo akkamitti jiraachaa jirtu? Mana kiraa keessa jirra. Manni kun ji'atti qarshii meeqaan kireeffama? 1,400. Qarshii 1,400. Haa ta'u akkamidha amma qabeenya yookiin immoo miindaa abbaa keenya dhalatti yeroo ammaa kana maalintiin jiraachaa kan jirtan isin? Hojii galii dhuunfaa keessanii ni qabdu? Dhuunfaa hin qabnu. Amma ji'a sadiitti damooza ta'uu kaffalamaa jedhanii ji'a sadii booda immoo inni dhaabbataa jedhan. Kanuma qofaadha malee wanti isin qabdan galiin tokko jiru hin jiru. Abbaa keenya egaa Waaqayyoon lubbuu isaanii nuuf haa maaru jecha. Mee akkaawuntiin haati keenya addee Buzunesh Tasfaayee baafatan baankii daldala Itoophiyaa irraati harka isaanii jira. Akkuma beekamu miseensi waldaa keenyaa waldaa Hafuuraa Xoofoo fi Deemsaa Qulqulleettii Sillaasee biyya alaatti argamtanis biyya keessaattis argamtan. Seenaan kun egaa seenaa guddaa nama gaddisiisudha. Seenaa baay'ee cabsaadha. Haati keenya asitti agartan kun ijoollee lama qabatanii jiru. Miindaan mana amantaa akkuma beekamu miindaa baay'ee xiqqaadha. Yeroo ammaa kana ijoollee lama bulchaa kan jiranii mana amma keessatti argamnu kana qarshii 1,400 kireessanii jiru. Abbaan keenya miindaa xiqqaanii qabu ishee kanaatiin ture maatii isaanii gaggeessaa kan jiran waan ta'eedhaaf
Miindaan kunis ji'a sadiin booda kan dhaabatu ta'uusaadha kan nutti himanii. Egaa namoonni dhimma kana dhageessan firri alas kan jirtan keessattis kan argamtan hojii kana irratti egaa loomiin 50 nama 50 fi geexidha yookiin immoo miidhagina nama tokkoof ba'aadha akkuma jedhamu. Kanaatiif hundumti keessa kan irratti akka hirmaattan haati keenya lakkoofsa buukii isaanii baankii daldala Itoophiyaa damee sabbataatti argamurraa lakkoofsa isaa nutti himu lakkoofsa walitti na dhaggeeffannu. 11 35 46 Duwwaa 4 3 Duwwaa 6. Isa kanaaf guddaa galatoomaa harmee keenya egaa jajjabaadhaa isiniin jenna. Kanaatiin booda homaallee gadduu akka hin qabne nutis ni jirra Waaqayyo yoo jedhe yoo namni nama jiraachise miti kan nama jiraachisu Waaqayyoodha. Gara fuulduraatti waan jiru hundumaa walitiin ni deemna. Mucaan inni amma gara mana barumsaa dhaqe kaffaltiidhaan natti fakkaate kan baratu qarshii meeqa kaffaltu jedhatti? Kaffaltii achuma gargaaranii dhuma qallamuma kennuuf malee daaraa dhukkubaan hundumaa nutti gargaara. Mucaan isheen kun akkuma kana ni baratti kutaa meeqa kaffaltiidhaan immoo mana barumsa mootummaa baratta? Mootummaa. Egaa guddannaa galatoomaa miseensi waldaa keenyaa tamsaasa kana hordofaa jirtanii hunduma keessaniitiin baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos jala bultii isaatiin isin qaqqabsiise nu qaqqabsiise jecha guyyaa har'aa kana miseensi waldaa keenyaa asitti argamnu nama sadii obboleessa keenya barsiisaa Dajanee Gurmeessaa Gabra Maariyaam obboleettii keenya Loomee Tasfaayee Walitta Sillaasee akkuma kanaanis immoo Luba Ayyalaa Sintaayyoo jedhama. Miseensa waldaa Sillaasee magaalaa Hoolotarraa kaanee kan dhufne guyyaa har'aa kana asitti ni argamna. Gara fuulduraatti waan jiru hundumaa walitiin deemna gara sagantaa itti hafe gara obboleessa keenya barsiisaa Gabra Maariyaamitti isin dabarsa.